الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحابته هملة لواء الدين. أما بعد، بعون الله وتوفيقه وصلنا بعد أن تناولنا التوحيد ومعانيه وأقسامه، وصلنا إلى الشرك وتعريفه وأقسامه، والآن في درسنا سنتناول الشرك وتعريفه وأقسامه. إخوة الإيمان والإسلام، barnoota keenya armaan duraa keessatti toohinni maal akka ta'e, toohinni dirqama ilmee namarraa rabbiin kaa'e duratti akka ta'e, ma'anaa isaatii fi qooda isaatii fi barbaachisummaa isaatii fi sadarkaalee isaa walumaa galatti waan toohidatti rarra'u laallee bira kunne. Amma ammoo wanni waliin laallu inshaallah itti aansinee faallaa isaati. Faallan isaa, faallan toohidaa maali? Faallan toohidaa ashirku, shirkiidha. Shirkii jechuun maali? Kanas ni ilaalla. Shirkiin hoo bakka meeqatti qoodamti? Kanas ni ilaalla inshaallahu ta'ala. Mee dursinee shirkiin akkamitti argame? Yoomirraa argame? Mee sana wajjin haa laallu. Walumaa galatti ilmi namaa islaamummaa fi toohida irratti ture, ikhlaasa irra ture, fixraa yookiin uumama rabbiin irratti uume irra ture, karaa qaceellooti irra ture, ummata tokkummaa qabu ture, kan rabbii tokkicha gabbaru, kan rabbii tokkicha abdatu, ka ji'aa tokkotti waliin garagalu sana ture. Eessarraa qabee abbaa keenyaa Aadam irraa eegalee hanga gadaa nabiyyallaahi nuuhititti yookiin dura xiqqasho isi qubeeyla ahadi rasuulillaahi nuuhin alayhi salaam, xiqqasho gadaa nabi nuuhii dura xiqqasho isi hanga sanitti jechuu tokkummaa qaban, toohida qaban, uumama rabbiin irratti uumerra jiraatan, fixraa qaban, istiqaamaa qaban, tokkummaa qaban, gabbaramaan isaanii tokko ture jechuu. Shari'aa haqaatirra turan. Zamana Yarid ibn Hilaal, zamana Idriis jedhan xumura irratti yeroo sana argamtee jedhan shirkiin xiqqashoo gadaa nabi nuuhii dura. Akkaataan shirkiin ittiin eegalamtillee quraanni dubbatee jira, itti akeekee jira. Ibn Jariir al-Xabariin faa rahmatullahi alayhi kitaaba isaanii, kitaaba tafsiiraa beekamaa Jariir al-Xabariin rahmatullahi alayhi dubbatanii jiran shirkiin jechuudha wagga inni eegale. Laa tadharunna aalihatakum walaa tadharunna waddan walaa suwaa'an walaa yaguutha wayacuuqa wanasraa. Haazi asmaa'u qawmin saalihiinaa jedhan Abdallah ibn Abbaas faa. Waddiin, yaguus, yacuuq, nasriin kun hunduu maqaa nama gaggaariiti. Namni gaggaariin kun ni du'an. Akka itti shirkiin argame mee shirkii tana dura jalqaba isii haa laallu akka isiin itti argamte. Akkaatuma amma deemaa jirtuun argamte arma durallee. Jarri tun maqaa nama gaggaariiti. Waddiin takka, suwaa'in, yaguuthin, yacuuqin, nasriin kun hundi maqaa nama gaggaariitu ture. Jarri kun haala kuni dhuman nama gaariidha. Hawaasa keessatti waan gaariin beekaman, kheyrii dalagatan, nama qarqaaran, rakkataa qarqaaran, masjida ijaaran, walumaa galatti waan rabbiin itti ajaje hunda raawwatan bebbeekamoo turan. Ni dhuman jarri tun. Jarri dhumee jennaan yeroo sanatti fotoo kaasuun hin dhorgamu. Haawultii isaanii yookiin siidaa jaraa dhaaban jara kana. Siidaa dhaabaniifi turan. Suwaa'ii, yaguuthii, yacuuqii wa nasri. Jara kanaa siidaa dhaaban. Fahfazuuha. Sirri qabadhaa bakka tana yaachiftuudha. Muhimmun jiddan mawduu'ini kun. Ibn Jariir al-Xabarii dubbatee beekamaadha seenan tuni.
sana booda warri dhaloota sanitti aanu warri jaran argin jaroota kanaan tawassula ta'uu turan warri itti aanu dhaloonni itti aanu jechuudha. Waddi yacuuq yaguuth kan jennu kanaan tawassula ta'utti tawassula jechuun jaraan rabbitti dhiyaatu jaraan rabbitti warwaatu turan. Tayyib jarri kunillee warri itti aanu kunillee ni dhuman. Erga jarri dhumaniitiin hin jedhanii awxa shayxaanni waswasaatti fide amma. Jarumata namaan kadhannee jaraa rabbi aangoo kennee fi taayitaa kennee fi jarri sadarkaa guddaa qabanii jarumata namaan kadhannee jedheeni waswasaa itti naqe ummatatti. Tayyib achumaan jaruma kadhatu eegalan. Kuni wajhan biwajhin kallattimaa waan amma ummanni dalagaa jiru. Awliyaa warra awliyaa rabbii jedhaniin keessatti waan ummanni amma dalagaa jiru. Amma biyya hundarratti warroota awliyaa jiran biyyoota Arabaa, biyyoota Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa bakkuma feetan deema. Keessaa'uu Eeshiyaa fi Afrikaa kana keessa garmalee baay'ate. Garmalee jira. Warra awliyaa jedhan kana keessatti ilmeen namaa kun tawassula ittiin ta'a kun hin kadhata. Ama biyyoota keenya keessatti Suufii Umar ni jiran, Sheek Hussein ni jiran, Sheek Abaadir ni jiran. Gara Kaabaa kana baay'ee jiraayyuu gara qiblaadhaa baay'ee jira. Walumaa galatti kibballee akkasumatti bahaalii xallee akkasumatti biyyoota Arabaa kana keessatti immoo Masriin Ahmad Abbadawii fa'aa jira. Biyyoota Iraaqiyoo dhayxaniitiin hin jettan Abdul Qaadir Jeelaanii, Abul Qaasim Al-Junaydii kanneen kanattu jira hisaabaa keessatti bayan jechuudha. Dura akkuma warra Nabiyyallaahi Nuuhin dura ture kana awwalli ta'ziimul mawtaa wanni irraa ka'e mawtaa warra du'e kana guddisuma walumaa galatti. Awwalu shirkin billaahi turuqul aalim karaa aalima ittiin guddisuuti. Karaa warra tare ittiin guddisuuti. Isaan ol fuudhu. Maqaayisa yookiin daangaa rabbiin kaa'eef bira dabarsanii ol fuudhanii sana booda warra dhufe shayxaanni itti tashwiisha godhe. Laala isiin tuni erga namni beekumsa qabu jara beeku dhume ergasii warra boodatitti shayxaanni waswasaa godhee ubidat hina izin gabbaramte eegasii laala. Sana booda ka addadumaan bifti shirkiin bifa jijjiiratee itti fufe kaa subhaanallah. Itti fufee haala saniin shirkiin argame. Shirkiin achirraa as eegalee ilaa yoominaa haazaa hanga yeroo teenya tanaatitti ittuma fufe jechuudha. Tayyib. Haazaa awwalu shirki. Awwalli shirkii asiin eegale. Awwalli shirkiidhaa ta'ziimul awliyaa guddisuu keessatti kanaan argame hin dagatinaa. Warri har'a awliyaa keessa shirkiin hin jiru jedhu qissaa tana seenaa quraanni dubbate tana guutumaan guututti hin qaraane naf fakkaata. Warri biyyaa shirkii akka babal'attu taasisaa jiran jechuudha. Walumaa galatti isii tana yoo beekan baay'ee nama fayyada. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu namni hundi itti xiyyeeffachuu qaba. Tayyib. Ergaa asiin hammana jennee gara shirkii deebina. Shirkiin maal akka taate? Ashirku shirkii taariifa isatti dubbanna. Taariifa jechuun ibsa isaa ma'anaa isaa. Yaani al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi jedhan waan takka irratti murteessuun isa hubatu irratti rarra'a jedhan waan san hubatu irratti. Nuti shirkiin dhoorgaa ta'uudhaaf shirkiin maal akka ta'e beekuttu dura dirqama taanu irratti. Shirkii taariifu ibsa isaa fi waaqsaamuhu ammas qooda isii qooda shirkii. Qooda shirkiin hammamitti qoodamtii meeqa akka taate kana wajjin laalla. Tayyib. Taariifu shirki ibsa shirkiidhaa. Lugatan gama lugaatitti gama shari'aatitti osoo hin deebiin shirki jechuun lugatti bimaana ishraaki waa walitti dabalu lugatti wal muqaaranati walitti qixxeessu wal madaalchisu yookiin wal madaalchisu jechuudha.
waan tokko walitti madaalchisu shirki jechuun lugatti kana. Mee gara shari'aadhaa dhufnu. Shar'aan shari'atti ammoo taswiyatu qixxeessu gayrillaahi nama rabbiin hin ta'in qixxeessu billaahi. Allahitti nama rabbiin hin ta'in qixxeessu maal keessatti? Fiimaa huwa waan inni min khasaa'isillaahi kopxii rabbii waan ta'e waan rabbiin ittiin adda bahu waan hallanyaa rabbii ta'e keessatti nama rabbiin hin ta'in rabbitti qixxeessu kanattu shirkii jedhama. Shirkii kan jedhamu haazaa huwa hin dagatina. Taswiyatu gayrillaahi nama biroo rabbitti qixxeessu maal keessa? Fiimaa huwa waan inni min khasaa'isillaahi kophaa rabbii ta'e keessatti waan inni kophaa rabbii ta'e keessatti nama biroo fiddanii itti qixxeessu. Ibaadaan rabbii qofaafi akkuma rabbii gootutti nama kaanallee godhu. Kadhaan rabbii qofaafi kadhaan ibaadaa. Dhayixee nama biroollee kadhatu akkuma rabbiin kadhattutti. Tawakkulli rabbiin qofaafi akkuma rabbii irratti hirkattutti nama biroottillee dhayixee hirkatu. Birmannaa barbaaduun kan birmannaa irra barbaadan rabbiin qofa. Akka rabbii irra barbaadanitti nama birooti irra barbaadulleen qixxeessite waan kophaa rabbii ta'e waan rabbiin ittiin adda bahu waan rabbiin qofti dalagu keessatti nama biroo fidanii itti qixxeessuun yaa'anii huwa shirku. Shirkii kan jedhamu isa sana fahfazuuhaa wacuuhaa. Isii tana sirri qabadhaa. Taswiyatu gayrillaahi billaahi. Taswiyatu gayrillaahi billaahi. Gayrillaahi nama rabbiin hin ta'in qixxeessu billaahi Allahitti qixxeessu. Fiimaa huwa min khasaa'isillaahi. Tayyib. Eega taariifa shirkii hangana jennee gara qooda shirkiititti dhufu. Shirkiin hangamitti qoodamti dhiiru? Tayyib. Shirkun aqsaamu shirki qooda shirki dubbanna asitti. Tokkoffaa shirkun akbaru shirkii guddoo. Shirkii guddoo. Shirkiin guddoo maali? Wahuwa inni kullu shirkiin cufa shirkiitiin jedhan. Axlaqahu shaaricu ka abbaan shari'aa dubbate. Shirkii jedhee cufti wanni abbaan shari'aa shirkii jedhee dubbate hundi shirkii guddoo. Shirkii guddoo jala seenti. Wakaana kan ta'e kan rabbiin dubbate sun yookiin abbaan shari'aa dubbate sun mutadhamminan maxxanfataa kan ta'e maal likhuruuji insaani bahuu ilmee namaa an diinihi amantaa isaatirraa bahuu ilmee namaa kan maxxanfate jechuudha. Wanni shaari'een abbaan shari'aa dubbate sun. Tayyib. Laala. Abbaan shaari'ee shirki jedheeni dubbate wanti sun immoo wanni abbaan shaari'ee dubbate suni namichi waan san dalage islaamummarraa bahuu kan maxxanfate jechuun kan maxxanfate. Kana jechuun maal jechuun ragaa hadiisa fi quraanaa keessatti namni waan san dalagu karaa birootiin islaamummaa keessan jiru jechuun kan ibsame jechuu biratti. Shirki jedhanii maqallee dhayan ammallee namni isa dalage islaamummaa keessan jirulleen ka dubbatame jechuudha. Shirkii guddoo jechuun akkana. Maqaan shirkillee irratti dubbatamee ka'ee wakaana mutadamminan sana booda immoo maxxanfataa ta'e. Maal maxxanfate? Karaa birootiin dalaalaadhaan qajeelcha adda addaatiin ragaalee adda addaatiin namni waan san dalage likuruujil insaanii bahiinsa ilmee namaatiif maxxanfataa kan ta'e diinii isaatirra amantaa isaatirra. Irra deebi'aa matni yeroo takka wahuwa kullu shirkin cufa shirkii axlaqahu shaaricu abbaan shari'aadhaa kan dubbate wakaana mutadhamminan maxxanfataa kan ta'e maal likuruujil insaanii bahiinsa ilmee namaatiif an diinii isaatirra. Tayyib. Lammeessuudhaan shirkun asgaru shirkii xiqqoo lammeessu shirkii xiqqoo dhiiroo shirkiin xiqqoon tun akkami? Huwa kullu amalin cufa dalagaatiin jedhan qawliyyin ka jechaa aw fi'liyyin takkii kan dalagaa sabata kan dhufe yookiin ragga'e shar'an gama shari'aatitti
إطلاق دبتون اسم الشرك مقا شركي لا دبتون كسبت أو الكفر تكي مقا كفري دبتون كان سبت عليه دلقا سنرتي يوكين جتش سنرتي الرتي دبتمي أمو شركي لجرميني وعلم أمو كان بيكمي من دلالات الشرع أجيل شريعات الرا كان بيكمي مالتو عدم خروج صاحبه نمني وان كان دلق همبو جتشو من الدين دين الرا همبو جتشو بيكمي همبو جتشون كان بيكمي جتشو برت gama biroo shirki jechuun irratti dubbatame ofii dalagaasan yookiin jechasan ammoo namni waan san dalage garaa birootiin karaa birootiin yoo laalle islaamummarraan bahu jechuun nuuf ibsame jechuudha. Fakkeenya sanii rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ashraful mursaliina khaatimul anbiyaa inna akhwafa maa akhaafu alaykum ashirkul asgar irra sodaatamaa waan ani isin irratti sodaadhuu shirkii xiqqoodhaadhaan maali jedhanii ni gaafannaan arriyaa riyaa na argiidhaa jedhan islaamummarraa baatan hin jenne nabiin alayhi salaatu wassalaam ofii shirkii jedhanii dilaalaa shari'aatirraa arganne qajeelcha shari'aatiin gara birootiin ilaallee arganne namni waan san dalage islaamummarraa hin bahu jechuudha. طيب لذلك كنافو شركي يجون شركي تيكو يجون مكان شركي دا الرد دبتمي أمو غرا بروتين غما بروتي يولا اللي شريعة كيس دبيني نمني وان سندلق إسلام مراهم بو يو بيني شركي تيكو كان جرم توكست بين هذا لا تجدونه بك بروتي إن أرغتنا كانت شيء يكون رحمة الله عليه كغاري تنو إبسان تلچني بريچني كتبني أكنا ما قالوا تكايا رحمة الله عليه ربي نسان الرها جالته كتاب نبيرو شركي بكلمات نقودا قدو في تكون جرا تكو أكمت بين ملتون تكو شركي تكو بينون مالي وانجر بائنا نسمو كتاب برو كيست شركي قدو أكمت بينا وانجر من إبسام شركي تكو جيجون تا شريعان شركي دجريني قام بروتين إمو نمني وان سندلق شريعان رابهو أبو كان إبسو يجو شركي قدون أمو شركي دجريني شريعان دلقا سنرت دبته كرابي روتين ديبيني يولالو نمني وان سندلق إسلامو ما كيس سنجرو أرغن شركي قدو ينا وان سن حكمين إمو شركي تكو في قدو مالي مي قبته أرمان قدي كان كيسة تلالا يا رب نوفل الفرق غراغرما بين الشرك الأكبر جدو شركي قدوتي في والأصغر يعني شركي تقودا دبتما أرمان قدي أكام مدفقنات دبتما يتضيه إفقال الفرق غراغرما إفقال مال الرأي فقال من خلال الجدول الآتي كيس قبتي رفاته كانت الرأي فقال قبتي أرمان قدت نودفا جرو كان الرأي فقال جدول جتشون قبتي كأرمان قدت رفا جرو كان الرأي الرأي فنوغال درسو الشرك الأكبر شركي قدا دبن شركي قدام كوني يخرج نباسا من الملة إسلام مرة يوكين كرا إسلامة الرا نباسا توكو كانك أبجورا كامنا لميسا يخلد صاحبه يخلد نترسي أبتا نترسي فما صاحبه أبان شركي قداس في النار بدكي ستترسي فما بدل أبدي ودار الدائري يروكم وجه ترسي فما طيب سديسا يحبط نبليسا جميع الأعمال مرم دلقا علمي نما دلقاني شركي يورفي نبليس سدي أفريسون أمو حكم شركين قدان كبو يبيح الدم والمال حلال قدا إيغا قد نقو في هرو نميكساني
karaa lolaatiin irraa fudhatuun irraa booji'uu halaala taasisa jechuudha. Hukmii shirkiin guddaan qabu meeqa? Afur jechuudha. Hukmii afur qaba. Fahfazuuha rakkizuu huna sirritti xiinxalla shirkiin guddaan kana. Hukmiin inni qabu tokkoffaa islaamummaa ni baasa, ibidda keessatti zalaalam nama taasisa, dalagaa guutumaan guututti balleessa, dhiigni namaa akka halaala ta'u, roon namaa akka halaala ta'u taasisa. Tayyib. Haadha hukmu shirkil akbari. Kuni hukmii murtii shirkii guddooti. Shirkiin guddoo wanni isarratti muramu kana. Kanaan nama adabsiisa jechuudha. Adabbiin isaa kana. Adabbii kana qaba. والعياذ بالله نجانا الله وإياكم جميعا من الشرك الأكبر والأصغر جميعا مرة أيو رب نجانها باسو إخوة الإيمان والإسلام. لما يسو الشرك الأصغر شركي تكار شركين تكان كوني لا يخرج من الملة ملة الرانما هم باسو وان قد دارو في رب الرانقان واباسو. لما يسون لا يخلد صاحبه فيها لا يخلد إن ترسيفمو صاحبه أبان شركي تكوكن فيها إبدا كيسا إن دخلها يوسين كيسا إن ترسيفمو قبتي الرابية ربي نجانها باسو. سديس لا يحبط جميع الأعمال مروم دلقا هم بلسو دلقا شوف شركين تكان مجلا هم بلسو. وإنما يحبط الرياء رياء جد إلا لا ممو مقاج الجرف شركين ديكو يجون إذا رياء ويجون أرقي في دلقو والإياذ بالله. إخوة الإيمان والإسلام ما أكبح الرياء. رياء أنا أرقي مال توكنا فوكسه. وما ذلك ما أكثره في عصرنا هذا سنو وجين قداك إن كان كيس مال توكنا رياء أنا أرقي بايس. رب الرانا جانوها باسو إخوة الإيمان والإسلام. وإنما يحبط الرياء يوكين شركين تكان كإني بلسو العمل الذي دلقا سن خالطه كإتما كمسن قف بلس فقط سنو قف يو دلقان سن ولدت أبت ملي فكين نف مي علالو نميكت يو درا ربي وفي قفاف صلاة جرا من أوفيت صلاة سنة صلاة رالكن أبتا جرا وفقنا الله جميعا. وسو إني صلاة جرو نمني اتوسينه ركا درا أكا كجيلوتي كشوعا أدبا نمني برنجرو ربي إسا ملي كفون درا إسا أبچو دو كجانت إسا كجيلو كسرات النباس جدون كدوكنا قبرنا إبس جدون إسا ملي نمني تكو برنجرو إسا قفاف جيتش صلاة جرا تولچه درا. osoma akkanas salaatu namni irratti hosseene hoggatana qalbii isaa keessa waa dhufanii ayata dur hin tolchin amma tolche rukuu ay duraan dheeressin amma dheeresse sujuuda duraan dheeressin amma dheeresse wayaa kushuu isaa wayaa gajjechuu isaa akkanatti eegale raka'aan duraatii fi raka'aan boodaa waa walitti dhaabbattuuf ركعان تلجو ولمان دار السلام تات ثواب نسي والإياذ بالله. نجانا الله وإياكم جميعا. دلقان مو والدوك ينبن نجرتي فكنا نمني بريك النتاجرة صدقاء مزيدة هاقورني وانفرني هاقورني قراجرا ما شاء الله تعالى شيء اللي دعايك أجائبة تقول أجرا نكن دورة إبشان كنه amma sheebelu dhufan ka sheebelu hogga dhufan sheebeluun kun ka duraatirra dhageettii qabataa yookiin ka duraatirra afaan qabataa maasha Allah sheyni kun bakka isaan illee na dhaga'uu qabanii jedhee amma tarabbii sun keessaa baddee amma sheeyticha ammaa kanaaf ka'ee kenna ta dura kenne sun walitti hidhattu kan sadaqaan lamaan sun walitti hidhatan qabdu birrin 500 dura kennee fi amma fedhe 5,000 kennu 50,000 kennu walitti hidhatan qabdu tan duraa sun nagaa baati ta ammaatun bilaasha taati jechuu waliyaazu billah. Tayyib yoo
dalagaan riyaa'ni seene na argin seene awwala aakirri yoo walitti dhaabbate waluma duuka baddi. Awwala aakirri yoo walitti hidhatin ammoo wal duukan baddu. Tariyaa'ni keessatti argame san qofatu bada jechuudha. Tayyib isiin tun shirkii xiqqoota jedhaniin tariyaa'a jedhaniin tanamni irraa of eeguu qabu jechuudha. Wal iyaazu billah. Lammeessoo jedha. Shaneessoo hukumiin shirkii xiqqaadha. Laa yubiixuhumaa dhiiga fi horoo halaala hin godhu shirkiin xiqqoon. Halaala hin godhu jechuun nama shirkii xiqqoo qabu dhiiga isaa gadi hin naqan, horoo isaa hin tuqan, hin fudhatan jechuudha. Lola keessatti illee hin lolaniin iyyuu jechuudha. Ikhwata al-iimaani wal islaam. Qaceellotti wanni nuti har'a irraa hubannee barnoota keenya kan guyyaa har'aa shirkii maal akka ta'e hubannee jirra. Yoom akka argame waliin laallee jirra. Rakkisu huna yoom shirkiin akka argame. Ammas qooda shirkillee laallee jirra. Garaagarummaa shirkii lamaanii laallee jirra. Murtii shari'aan itti kenne namni shirkii guddoo qabu hukmiin isaa maali, meeqa akka ta'e hanga 4 laallee, ammoo namni shirkii xiqqoo qabu hukmii haga 5 akka qabu laallee wal yaadachiifnee barnoota keenya kan guyyaa har'aa bira dabarra. Inshaallah barnoota itti aanuuf warra barnoota dhufuu rabbi nu haa taasisu jecha. وصلى الله وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.